birrii kollee biyya ambaa keessatti dhiiga ilqee tuutee dhiiga cobsee kanan isaaf ergeem nan dhabeem garuu dhumarratti deemee mataa isaayyuu nan dhabe. Ni deemta na dhiiftee uma deemta garaan kee jabaatee. Odaaf maqaa koo himachuun hin barbaadu. Kanan itti dhaladhee godina Shaashamannee Dodolaatti yoo ta'u ammaaf kanan jiraadhu biyya Arabaati. Egaan seenaan koos akkana fakkaata. Anis akkuma nama tokkotti hojjedhee jireenya koo jijjiiruuf jedheen gara biyya Arabaatti imala koo raawwadhe. Egaan yeroo muraasa biyya Arabaa ergan hojjedheen booda akkuma nama tokkotti gara onlaayinii gara feesbuukaatiin mucaan wayii dhufee haay jedhee miseejii nageenyaa naaf barreessuu jalqaba. Anis immoo yeroo sanaaf ayyamamtuu ta'ee sa'aatii fi sa'aatiitti yeroo inni barbaadetti miseejii isaaf deebisuu dhiisuu baadhullee garuu adeemsa keessaa miseejiin baay'achaa gaafa dhufu jaalladhee osoo hin taane dirqameen miseejii isaa deebisaafi. Egaan yeroo muraasa sa'aatii waliif laannee erga waliin haasofneen booda innis akkana jaallatu natti hime. Anis immoo haaluma salphaa ta'een jaalala isaaf tole ergan jedheen booda innis akkanumaan jaalala keessa turuu hin barbaadu. Kanaafuu maatii keettiin ergadhaa jechuutiin na gaafate. Anis immoo maarree argameeti tole ergadhu jedheen ayyameefi. Innis akkuma jechasaa maatii isaa gara maatii kootti ergate. Maatiin koos tole jedhanii isaaf anaan na kennanii. Egaan guyyaa sanaatii kaasnee anaaf innis waggaa lamaaf garba jaalalaan waliin daakuu turre. Jaalala ammana hin jedhamne jaalala baay'ee mi'aawaa ta'ee fi miira gaarii ta'e keessa waggaa lamaaf dabarsaatiin turre. Egaan waggaa lamaan kana keessatti jaalalaaf aarsaa nan kaffaleem aarsaa ammana hin jedhamnedha. Egaan ani kanaan dura utuun isa faana waliin barin firri koo biyya faranjiitii fiizaa anaaf hojjechiisee ofitti ana fudhachuudhaaf ture. Garuu erga isaan wal bareen booda jaalalli isaa biyya faranjii waan caaleef isaaf jedhee fiizaan koos na jalaatii gubatee ture. Kana qofa osoo hin taane isaaf jennee yeroo tokko tokko maatii koonis wal dhabaan ture. Kana qofa osoo hin taane birrii kollee biyya ambaa keessatti dhiiga ilqee tuutee dhiiga cobsee kanan isaaf ergeem nan dhabeem garuu dhumarratti deemee mataa isaayyuu nan dhabe. Ni deemta na dhiiftee uma deemta garaan kee jabaatee. Egaan anaaf jaalalleen koo kan waliin jiraachaa turre akka jaalallee lameenii fi yookaan akka boyfrienditti osoo hin taane akka haadha manaaf abbaa manaatti waan hundumaa waliin dabarsinee jaalala baay'ee hawwataa ta'e keessa waliin turre. Guyyaa tokko jaalalleen koo lafa wayii bitannaatii birrii natti ergi jechuudhaan anaan na gaafate. Anis immoo tole hin bitannaa rakkoon qabu jedhee obboleessa koon dhaqee gaafa mari'adhu. Obboleessi koos akka an yaade osoo hin taane faallaa gaafii kootiin deebisaa naaf deebise. Innis akkas jechuudhaan mucaan nanaa maal taate nama utuu nikaa hin godhatin ammayyuu birrii si gaafachaa jiruun akkamittiin utuu nikaa hin godhatin isaa waliin lafa bitattaa jechuun na dheekkame. Anis akkas jechuun obboleessa kootti nan dubbadhe. Isin immoo isaaf na kennitaniittu. Ergan kan saa ta'ee maal rakkoo qabaa lafti immoo nuuf bitamuu qabaa jedheenin obboleessa kootti nan deebise. Innis immoo Finfinnee waan jiraatuuf tole rakkoon qabuutii lafa keessan dhaqnee isiniif binnaa jechuudhaan imalasaa raawwate. Erga akkasnaan jedheen booda maatii jaalallee koo fi maatii koo waliin wal arganii erga waliin dubbataniin booda murtee akkas jedhu irratti kan walii galanidha. Innis akkas ture. Lafa kana bituun dura ijoolleen lamaan erga nikaa wal godhatanii haadha manaaf abbaa ta'anii iwayyuu laata jechuun erga irratti waliin galaniin booda yaada kanaan guduunfanii lafa keenya achi nuuf kaa'anii. Egaan jaalalleen koo inni kaleessam har'a garuu natti geeddarame. Akkamittiin lafti sun bitamuu oolam kan jedhuun anatti muufachuu jalqabe. Gaafa inni akkas jedhee dallanuu jalqabu anis immoo sammuu koo keessa mucaan kun jireenyaaf amma dhumatti na barbaadamoo maallaqaaf kan jedhuun sammuu koo keessa naanna'uu jalqabe. Egaan jaalalli dhugaa otoo nu gidduu jiraate dubbiin amma kana jaalala dhugaatiif akka wal dhabnuuf sababa hin taatu.
Kun immoo siluma birriidhaaf akka nafaana jiraatum ragaa qabatamaati. Mucaan kun kana qofa osoo hin taane shamarran garbiraas akkuma kootti sossobee akka waliin jiraatuun informationii tokko tokkos argachuun jalqabe. Egaan anis dhuma irratti mucaa kana jaalalli koo onnee isaa keessaa akka hin jirre ergan bareen boodaatti. Egaan erga na jibbite narraatii gargar ba'uu filatte tole haa ta'uuti birrii kollee naaf deebisin jedhee nan gaafadhe. Birrii kun naaf deebisuu miti anayyuu hin dhaga'u. Darbeemmoo jaarsummallee itti erganii gaafannaan gara barbaaddeen aanarraa fudhattuuti naan jechuun deebise. Kana qofa osoo hin taane na arrabsuu fi jechoota garaagaraa naan jechuudhaan narraatii gargar ba'e. Egaan dudduubaa gadi fageenyaan waa'ee isaa gaafan qoradhu dubartii garbiraa argatee akka jirudha. Innis ana malee jaalala jalqabee akka jiru odeeffannoon dhaga'e. Egaan obboleewwan koo seenaa koo kana irraa waa barattu jedhee waan yaaduuf keessumaa ijoolleen biyya Arabaa dhiirota akkasii irraa of eeggannoo cimaa akka gootan asumaan dhaamsa kooti.